Yoyyaa harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'u Boonnaa waa beekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Duraan dursaa baga guyyaa waboo amajjii tokko keessan isiniin jenna. Barri haaraan bara badhaadhinaa, bara tokkummaa, bara bilisummaa fi walabummaa isiniif haa ta'u jechuun gara odeessaalee keenyaatti dabarra. Kabaja ayyaana guyyaa waboo guutummaa idil addunyaatti kabajamee oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa irraa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhachuun injifannoo galmeessuu isaa beeksisee jira. Itoophiyaan ulaa galaanaa argatte jechuun miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaaf leellisan gabaasaa jiru. Sudaan biyyoota ajaja garee mormituu Jeneraal Hamdaan Daagaloo simachuun mariisisan nana daba jechuun kakattee jirti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Kabaji guyyaa ayyaana waboo guutummaa addunyaatti kabajamee oole. Kabaji guyyaa ayyaana waboo amajjii tokko bara 2024 guutummaa addunyaa bakka ilmaan Oromoo jiran hundatti bifa ho'aadhaan kabajamee oolee jira. Amajjiin tokko guyyaa kabaja waboo jedhamuun baroota dheeraadhaaf ilmaan Oromoo impaayera Itoophiyaa falmaa jiraniin manneen barnootaa fi manneen hidhaa keessattuu kabajamaa tureera. Haaluma kanaan guyyaa har'aas bifa bareedaa fi hawwataa ta'een kabajamee jira. Kabaji guyyaa waboo amajjiin tokko biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, Afrikaa keessatti haala bareedaadhaan kabajamee oolee jira. Keessattuu sirni kabaja guyyaa waboo biyya Masir Ijiptii haala bareedaan kan kabajame waggaa ta'u faaruun alaabaa Oromoo tokkummaadhaan faarfamus dhageenyee jirra. Kana malees ilmaan Oromoo golelee addunyaarra jiran hundaa keessatti haala isaaniif mijateen wal arguun mana jireenyaa isaanii keessatti kan kabajatanis hedduudha. Amajjiin tokko ilmaan Oromoo biratti guyyaa kabajamaa fi jaallatamaadha. Guyyaa qabsaa'ota Oromoo dirree qabsoo irratti kufan kan ittiin yaadataman waggaa ta'u walumaa galatti guyyaa waboo jedhamuun waamama. Itti dabalaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo jiranis guyyaa waboo amajjii tokko bifa ho'aadhaan kabajatanii jiru. Kana malees guyyaa waboo amajjiin tokko guyyaa jijjiirraa bara haaraarra ooluu isaatiin daran bareedaa fi hawwata akka ta'u taasisee jira. Irra deebiin baga guyyaa waboo amajjii tokko geessan isiniin jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa irraa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu isaa ibsee jira. Torban darbee opereeshinii Aleel Deebii loltoota mootummaa irratti kan labse waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aas bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu isaa dhagahamee jira. Lolli bara haaraa amajjii tokko guyyaa waboo irratti adeemsifame kun godinaalee Oromiyaa hunda keessatti waggaa ta'u bakkoota hedduutti injifannoon goolabuu waboon ibsee jira. Bakkoota lolli jabaan loltoota mootummaa waliin adeemsifame keessaa muraasni Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Qellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Gujji Lixaatti waraanni jabaan loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuun olaantummaa waraana bilisummaa Oromoon goolabamuun mirkanaa'ee jira. Akka maddi keenya nuuf himatti lolli godina Shawaa Lixaa aanaa tolee ganda Armuufoo Taajji lola isa jabaa fi isa olaanaa ta'uu ibsuun olaantummaa waraana bilisummaa Oromoon xumuramuu himee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Qellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti waraansi cimaan adeemsifamuun injifannoo waboon xumuramuu maddi keenya nuuf himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gara bakka qubsuma loltoota mootummaatti maluun haleellaa kan raawwate waggaa ta'u loltootni mootummaas ofirraa qolachuuf yaalaa waan turaniif lola jabaa ta'uun isaa himamee jira. Opereeshinii sirna BP buqqisuu kan labse waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu booji'uun to'annoo isaa jala galchuu gabaasee jira. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa lola isa irratti baname qolachuuf ni injifanna jechuun dhaadataa jiru. Dursaan biyyattii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsa laataniin qaamolee Itoophiyaa diiguuf tattaaffatan hundaa diignee Itoophiyaa itti fufsiifnaa jedhanii jiru. Haaluma kanaan haleellaan diroonii kutaalee Oromiyaa garaagaraatti loltoota mootummaatiin adeemaa kan jiru waggaa ta'u lammiileen nagaan gatii lubbuu fi qabeenyaa baasaa jiraachuun isaanii ni yaadatama.
Faawundeeshiniin qabsaa fi artiist Haacaaluu Hundeessaa ilmaan Oromoo dhibee garagaraaf saaxilaniif gumaacha taasisee jira. Dhaabbatichi guyyaa dhaloota artiist Haacaaluu Hundeessaa kabajuu isaatiin uummata Oromoo godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii dhibee busaaf saaxilamaniif deeggarsa namoomaa fi qorichaa taasisee jira jedhame. Walitti qabduun faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisee deeggarsa dhaabbatichi isaanii uummata Oromoo miidhamaniif taasise kana bakka miseensonni boordii jiranitti hospitaala magaalaa Beegiitiif taasisaniiru jedhame. Haaluma kanaan deeggarsa faawundeeshinii artiist Haacaaluu uummataaf taasise hoogganaan hospitaala Beegii Dr. Birmaduu Mokonnon walitti qabduu faawundeeshinichaa Aadde Faantuu Damisee harkaa fuuchuun isaanis dhagahamee jira. Uummanni godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa rakkoo siyaasaa fi nageenyaan alatti dhibeewwan busaatiin dararamaa jiraachuusaa kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haati warraa artiist Haacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisee seenaa fi hojii artiist Haacaaluu Hundeessaa dhalootaaf akka darbutti faawundeeshinii uummata gargaaru maqaa goota kanaan hundeessuun hojii boonsaa dalagaa jiru. Kana malees hojii aartii artiist Haacaaluu Hundeessaa ittiin saba tajaajilaa ture dhalootatti akka darbuuf badhaasa yookaan awwaardii Haacaaluu moggaasuun hundeessuun ishee ni yaadatama. Itoophiyaan ulaa galaanaa argatte jechuun miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaa jiru. Ji'oottan darbaniif gaanfa Afrikaa raasaa kan ture waa'een ulaa galaana diimaa Itoophiyaan gaafatte guyyaa irraa furmaata argachuun biyyattiin haadha galaanaa ta'uun ishee mirkanaa'ee jira jedhani. Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafachuu isheetiin biyyoota ollaa ija shakkiin ilaaluu kan eegalan hoggaa ta'u Eertiraan waraanaaf qophiirra akka jirtus gabaafamaa tureera. Haa ta'u malee miidiyaan mootummaa Itoophiyaaf loogan gabaasaa akka jiranitti mootummaan Itoophiyaa biyya Somaaleelaand waliin waliigaluun biyyattiin ulaa galaanaa badhaafamuu ishee gabaasaa jiru. Akka gabaasa miidiyaalee Itoophiyaatti pirezidaantiin Somaaleelaand Musee Baayii Huseen waliigaltee ulaa galaanaa liiziidhaan Itoophiyaaf kennuuf mallatteessuu isaanis gabaasaa jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa ishee Eertiraan irraa fudhatame ni deeffatti jedhamee yaadamus Somaalee irraa liiziidhaan fudhachuun ishee raajii uumee jira. Biyyattiin waggaatti doolaara biiliyoona 10 kiraa ulaa galaanaaf kan baaftu hoggaa ta'u irra caalaan Jibuutiif kan kaffalamudha. Waggoota 5 dura Itoophiyaan gaaza boba'aa baasuun biyyoota alaaf erguu eegalte jechuun mootummaan Itoophiyaa gabaasus hanga har'aatti biyyattii keessa boba'aa wanti jedhamu akka hin jirre beekamaadha. Akkasumas oduun ulaa galaanaa kunis afuufanii dhaamsuu hiiki jedhamu kennamaafii jira. Sudaan biyyoota ajajaa garee mormituu Jeneraal Hamdaan Daagaloo simachuun mariisisan nan adaba jechuun kakataa jirti. Hoogganaan waraana Sudaanii fi mootummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan akka jedhanitti biyyoonni yakkamaa Sudaan jeeqaa jiru simachuun haasofsiisan ni adabamu jechuun dhaadataa jiru. Biyyoonni sadan Itoophiyaa, Ugaandaa fi Jibuutiin Jeneraal Hamdaan Daagaloo yookaan Hameetii simachuun mariisisuun isaanii ni yaadatama. Sudaan biyyoonni kunneen walabummaa Sudaan sarbuun gocha hamaa nurratti raawwataniif adabbii deebii nu biraa qabu jechaa jirti. Biyyoonni ajajaa riphee lolaa kana keessummeessan biyyoota mootummaa Sudaan bulchaa jiruuf beekamtii hin kennine jechuun simatteetti. Sudaan balleessaa biyyoonni kunneen raawwataniif adabbii akkamii akka laattu garuu hin labsine. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Irra deebiin baga guyyaa waboo amajjii 1 bara 2024 geessan isiniin jenna.